Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaan qulqulluu kan ta'e abbaasaa qulqulluu kan ta'e hafuura qulqulluu wajjin yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Dubbii qulqulloota ergamoota Waaqayyoo kutaa tokkoffaa guyyaa har'aa akka fedhaa fi ayyaa Waaqayyootti jalqabnee kan ilaaluudha kan ta'u. Abbaan icciitii gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin ilaalin dhiifamaaf tolummaa isaadhaan ani kan ittiin dubbadhu arraba siniif immoo gulattiin dhaggeeffattan hunduma keenyaaf immoo laphee hubatuu yeroo hundumaa beekee kan ittiin daandii isaa qabatee jiraatu nuuf haa kennu. Waa'ee ergamoota Waaqayyoo barumsi mana kiristaanaa keenyaa kan barsiisu dubbii ergamootaa jedhama. Dubbii ergamootaa jechuun waa'ee qulqulloota ergamoota Waaqayyoo uumama isaanii, baay'ina isaanii, amaloota isaanii, tajaajila isaanii Waaqayyoo biraatu faayidaan isaan nuuf argamsiisan akkasumas ergamummaa isaan Waaqayyoodhaaf tajaajilan kan isaan taasisan kan isaan hojjetan kan barsiisu dubbii ergamootaa jedhama. Barumsa dubbii ergamootaa kanaan egaa guyyaa har'aa eegallee kutaawwan adda addaa ilaaluudhaaf kan yaalluudha kan ta'u. Akka fedha uumaa keenyaa yoo nuuf ta'e isaan amma tarreessine kana tokko tokkoon barumsa kanaan ni ilaallaa jechuudha. Barumsa kana kanneen dhaggeeffattan obboloowwan keenya barreeffachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kitaaba qulqulluu bu'uura kan taasifatedha barumsi kuni. Caqasoota caqafaman qabachaa yoo deemne sirrii kan ta'e waa'ee qulqulloota ergamoota Waaqayyoo ni qabanna. Guyyaa har'aa kan ilaallu uumama isaanii akkasumas baay'ina lakkoofsa isaaniidha. Uumama isaanii yeroo ilaallu isaan uumamadha. Ergamoonni Waaqayyoo uumamadha. Adda addummaan ergamoota Waaqayyoodhaaf uumaa keenya Waaqayyoo kan jalqabaa Waaqayyo bara baraaf kan jiraatudha. Yeroo kana eegalee, yeroo kana argame kan isaaf hin jedhamne lootuu sibaat abbaa ilma hafuura qulqulluu bara baraaf kan jirudha. Kuni yeroo time in the space kan jedhamu yeroodhaa fi ispeesii kana keessatti kan murtaa'u miti. Addunyaa kanaan ala jechuudha. Kanarraa kan hafe uumamni hundumtuu kan murtaa'u taayimii fi ispeesii kana keessattidha. Waaqayyo garuu kanaan dhalattidha. Innaa galanni isaaf haa ta'uti inni uumaan addunyaa Sillaaseen uumamtoota mul'ataniidhaaf hin mul'anne ofiisaa bara baraadhaaf yeroo jiraatutti yeroo ta'etti garuu fedha isaadhaan uumama kan hundumaa argamsiiseera. Uumama kan argamsiisuun fedha isaadha. Fedha isaatiin kan argamsiisedha. Inni maaliif uume jennee yommuu ilaallu dhugumaas uumamtoota hundumaa kan uumeef Waaqayyo maaliif akka ta'e isa biratti kan beekamedha. Isa biratti kan beekame nuti garuu kana hubachuu beekuu hin dandeenyu yoo ta'e illee garuu hojii isaa kanarraa ka'uudhaan uumaa keenya ni dinqisiifanna. Uumamoota inni uume lakkoofsaan hin beekamu. Hin beekamu kan warreen gurguddoo warreen mul'atan kana haafuuti sirna uumamaa irratti barumsa akkuma kennamuchaadha. Warreen hin mul'anne baay'eetu jiru. Warreen isaan dhisneeyyuu warreen gurguddoo kana lakkoofne bira ga'uu hin dandeenyu. Bira ga'uu hin dandeenyu garuu qulqulleettii mana kiristaanaa keenya gosa gosaan lakkaa'uudhaan uumamtoota baay'ee akka tokkotti
lakkaa'uudhaan jechuudha warreen mul'atan qofaaf waaqayyoo uumamtoota 22 akka inni uume nu barsiisti. Kunis kitaaba qulqulluu keenya kitaaba Kufaalee boqonnaa 3 lakkoofsa 9 ibsameera. Kanaaf uumamtoota 22 kana keessaa gaa uumamni tokko eenyudha? Ergamoota waaqayyoodha. Ergamoonni waaqayyoo uumama tokkodha jechuudha. Isaan kun waaqayyoo guyyaa uumama uumuu jalqabe gaafa guyyaa sanbata kiristaanaa guyyaa jalqabaatti kan isaan uumedha. Haala inni ittiin isaan uume ogummaan isaa kan hin qoratamne eenyuyyuu beekuu kan hin dandeenye akkasumatti bakka hin jirre irraatu gara jireenyaatti fiduudhaan isaan argamsiiseera. Baay'ee nama dinqisiisa. Waaqayyoo wanta hundumaa gochuu kan danda'u kallattii barbaadeen uumuu kan danda'udha. Ergamoota waaqayyoo kana garuu lakkoofsa kan hin qabne amma kanaa kan baay'atan bakka hin jirre gara jireenyaatti. Waa tokko osoo hin fayyadamin, dhoqqee osoo hin fayyadamin, biyyoo osoo hin fayyadamin, qilleensa bishaan osoo hin fayyadamin akkasumatti bakka hin jirre irraatu gara jireenyaatti fiduudhaan isaan uumeera. Nama uumuudhaaf akka dhoqqee yookiin biyyoo fayyadame sanatti miti. Akkasumatti jechuudha. Kanaaf ogummaan waaqayyoo nama dinqisiisa. Haala kanaatiin qulqulloota ergamoota waaqayyoo ergamootaa jechuudha. Hunda warreen qulqullootas warreen xuraa'os haala kanaatiin argamsiiseera. Egaan haala uumama isaanii kana ilaalchisuudhaan yaadonni dogongoraa tokko tokko ni jiraatu. Isa kana sirriitti adda baasnee beekuun nurra jiraata. Waaqayyoo ergamoota qilleensaaf ibiddarraa uume kanneen jedhan ni jiru. Yaadni kun garuu baay'ee dogongora kan ta'edha. Jalqaba waaqayyoo uumamtoota kana yeroo uumu guyyaa jalqabaadha. Amaloonni foonii arfan kun argamanii haa jiraatan iyyuu malee garuu waaqayyoo ergamoota kanarraatu hin uumne. Hin uumne kanammoo akkamitti hubannaa caqasa iyyuu ilaaluu miti saboota waaqayyoo. Waaqayyoo ergamoota qilleensaaf ibiddarraa hin uumne yeroo jennu caqasa kamirra jira? Iddoo kamitti barreeffame miti? Amala keenya mataasaa ilaallee kana murteessuu hin dandeenya. Namni amaloota foonii arfan of keessaa qabu ni dadhabaa, amala qilleensaa ni qabaataa, amala bishaanii ni qabaataa, ibidda yoo ta'es amala ibiddaa ni qabaataa, dachee yoo qabaates immoo amala sanaa ni qabaata. Kun immoo maalidha? Amala fooniidha. Amaloonni kun immoo kan uumamni kanarraa argame amala dadhabuu ni qabaata, amala beela'uu ni qabaata, amala dheebochuu ni qabaata. Darbees amala du'ee bosobosuu ni qabaata. Ergamoonni waaqayyoo garuu kana hundarraa maalidha? Bilisadha. Bilisadha. Kanaaf maal hin qabanii? Tokkoyyuu haa taatu amaloota foonii arfan keessaa isaaniif kan dabalame tokkoyyuu hin jiru. Tokkoyyuu hin jiru. Namoonni kana jedhani caqasaa faarsaa Daawit faarsaa 103 lakkoofsa 4 fi ergaa qulqullicha Paawulos gara saboota Ibrootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7tti kan barreeffame ergamoota isaa qilleensaa kan ergamanis dabooba ibiddaa kan taasisu isadha kan jedhudha. Caqasni kun garuu ergamoonni ibiddaaf qilleensarraa uumaman kan jedhu waa tokko kan agarsiisu hin qabu. Garuu maal agarsiisa? Amala isaaniidha. Kan taasisu. Kan taasisuun amalummaa agarsiisa malee kanarraa argaman kan jedhu miti. Kunis maaliif kanatti fakkeeffamanii? Amalli ibiddaaf amalli qilleensaa amala ergamootaa wanta fakkaatuufidha. Isaan kun ibiddiif qilleensi dhokattootadha, gurguddootadha, eeyyama namaa akka haala barbaadaminaan kanneen raawwatanidha isaan kuni. Akkuma kanas qilleensi baay'ee faxxanuudhaan wanta barbaade namaaf jechuudha. Yeroo bakkeetti yeroo midhaan dhaamu fakkeenyaaf kana beekuu ni danda'ama. Fedha namaa dafanii kanneen raawwatanidha. Ibiddis akkuma kanaati bakka barbaade gahuudhaan amma waa tokko san dhorkinetti ni raawwata, gubee balleessa. Akkuma kanaadha. Ergamoonni waaqayyoos maalidha? Dhokattootadha, gurguddootadha. Bakka waaqayyo isaan ergandumaatti gahuudhaan eeyyaa waaqayyo maalidha? Kanneen raawwatanidha. Kanaaf kitaabni amala isaanii kana kan qilleensaadhaaf kan ibiddaatiin walitti qabsiisee agarsiise malee isaan qaama kan hin qabnedha. Kan hin mul'annedha. Amaloota foonii kana keessaa amali tokkollee kan isaaniif dubbatamu miti. Kanaaf ergamoonni waaqayyoo kanarraa hin argamne. Qulqullichi maal jedha ergamaan waaqayyoo? Kitaaba abbootii murtii boqonnaa 13 lakkoofsa 15 kaasnee
hanga 20tti yommuu ilaallu dhuguma amala foonii akka isaan hin qabne nyaachuu dhuguun akka isaan hin danda'amne ni dubbata. Dadhabuun dhukkusachuun tulloomuun ani kan si nyaattan kaan nan nyaadhaaree jechuudhaan dubbata. Ani nan nyaadhaa nan dhugaa jechuudhaan dubbatanna. Hin nyaadhu hin dhugu jechuun amala foonii tokkoyyuu hin qabudha. Gara fuulduraatti bal'inaan ibsina waa'ee amala isaanii yeroo ilaallu. Kanaaf walumaa galatti ergamoonni amala kana hin qabani. Amala maalii? Amala foonii tokko ishee hin qabani. Beela'uun isaan bira hin jiru, dheebochuun isaan bira hin jiru ni ilaalla. Duuti isaaniif hin dubbatamu, dadhabbiin isaaniif hin dubbatamu. Guyyaarraa foon keenya kanneen jiran hundumtuu tokkoon isaa ergamoota waaqayyoodhaaf hin dubbatamu. Kanaaf isaan kallattiimaan bakka hin jirreetu gara jireenyaatti kanneen fidamanidha malee akka yaadota dogongoraa kana kaasnetti amaloota foonii kanarraati kan uumaman mitiidha. Kan itti aanu egaa lakkoomsi isaanii meeqadha? Ergamoonni kun hammam baay'atu kan jedhuuf deebiin gabaabaa ergamoonni lakkoomsi isaanii hin beekamu. Hin beekamu. Waaqayyo ergamoota kana kan uume lakkoomsaan amma kanaadha jennee ibsuu hin dandeenyu. Dabalataan immoo ergamoonni kun hin baay'atan. Akka dhala namaa wal horuudhaan yookiin akka bineeldota wal horuudhaan kan baay'atan miti. Isaan jalqabuma kanneen uumamantu jiru. Isaan baay'inni isaanii immoo baay'ee sammuu namaadhaan ibsamuu kan hin dandeenye, namaa illee beekamuu kan hin dandeenyedha. Abbootiin keenya baay'ina isaanii yeroo ibsan karaa adda addaadhaan dhugaa lakkaawwanii bira ga'uu akka isaan hin dandeenye jecha adda addaadhaan ibsaniitu ni arganna kitaabilee adda addaa irratti. Maal jedhu baay'inni ergamoota hanga coba bokkaa addunyaan erga uumamtee kaasee hanga addunyaan darbuudhaaf jirtutti kan roobu kana coba tokko ishee yoo lakkoofne baay'ina ergamoota waliin wal qixaadhaadhu ilaala. Coba bokkaa kan ganna tokko qofa roobu namni lakkaa'ee bira ga'uu danda'u. Addunyaan erga uumamtee kaasee waggoota guyyaa har'aa 7,000 lakkoofnee jirra. Gara fuulduraatti amma turamu hin beeknu. Kana hundumaa keessatti garuu kan roobe amma baay'ina isaanii ta'a jechuudhaan ibsaniiru. Tokkos immoo akkasis jedhaniiru. Baay'inni ergamoota hanga baay'ina rifeensa namaa namoota erga addunyaan uumamteeti kaasanii hanga dhufaatiin lammaffaatti jiranidha. Ilaalaa kanas. Tokkoon keenya baay'inni rifeensa keenyaa saayinsiin akka hin beekne ni beektu. Saayinsiin mataan isaa baay'inni rifeensa namaa makaa jedhe ibsuu hin dandeenye. Keessa namaa kan jiru DNA'n beekameera. Baay'inni rifeensaa garuu hin beekamne kan nama dinqisiisu. Innaa baay'inni ergamoota hanga baay'ina rifeensa namoota erga addunyaan uumamte Addaam irraa kaasee hanga dhufaatii Kiristoositti namoota dhalatan kana hamma kanaati. Innaa kaalkuleet gochuun salphaadha jechuudha. Baay'ina ergamootaa baruudhaaf baay'ina rifeensa nama tokkoo baruudha. Kana booda namoota waggoota kanatti dhalatan baruudha. Baay'isuudha jechuudha. Innaa yoo dandeessan hojjedha. Baay'inni isaanii yoo beekamne illee egaa qomoodhaan waaqayyoo qoqqoodee lakkoomsaan isaan kaa'eera. Waliigalatti qomoon ergamoota qomoowwan 100dha. Qomoowwan 100dha. Qomoowwan 100 keessaa qomoon tokko xuraa'ummaadhaan kufaniiru. Kanarraa kan hafe qomoon 99 qulqullummaadhaan kanneen jiranidha. Isaan qomoo tokko keessa amma kanaatu ergamootatu jira jechuunis hin danda'amu ammas. Amma kanaatu jira osoo hin taane lakkoomsa kan hin qabne qomoodhaan keessa jiru. Qomoowwan isaanii immoo qomoowwan 100dha. Kanas kan taasise nama osoo hin taane waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Inni waaqa sirnaa waan ta'eedhaaf qomoodhaan qoqqoodee qomoo tokkoof 10 taasise jechaadha. Hoogganaa isaaniif kaa'eera waaqayyo. Ergamoonni baay'een qomoowwan baay'een bakka sanaa bahuu hin danda'anii qomoowwan tokko immoo asirraa ka'uudhaan amma iddoo barbaadanitti amma ergamanitti sirnaan taasiseera. Innaa sirni guyyaarraa lafatti fayyadamnu samiirraa kan bu'edha malee kan callisee argame miti. Sirni mana kiristaanaa Beetlee kan waaqayyoon taasifamee deebisanii ergamoonni mataa isaaniitii haala isaaniitiin tajaajilan kun hundi isaa wal qabatee mana kiristaanaa keessa jira. Innaa diyaaqoonni lubaa qomoosii paappaasii kan jennu kun callisee kan dhufe miti.
achi magaalaa sanarraati kallattiimaan kan bu'edha. Innaa qomoowwan kun qomoowwan 99 yeroo irraa qulqullummaadhaan waaqayyoodhaan kabajan tokko tokko gubbaatii gadi dhufanii tajaajiluu danda'u. Warreen gadii garuu ol ba'anii tajaajiluudhaaf hin danda'ani. Kanammoo waaqayyo samiiwwan uume samiiwwan torba keessa inni ogummaa isaadhaan namni eenyu beekuu kan hin dandeenye akkamitti jennee ibsuu kan hin dandeenye samiiwwan torba uumeera. Samiiwwan torba kana keessaa warreen gara gadii jiran Iyyoor, Raamaadhaa fi Erer. Asii ol gaafa lakkoonu Erer jalqaba argannaa, ittaansinee Raamaa argannaa, ittaansinee Iyyoor argannaa, ittaansinee mootummaa waaqayyoo jedha itti ufnaachuudha. Nuti kan barbaanne isaan kana sadanidha. Isaan kun magaalaa ergamootaa jedhamu. Ergamoonni guutummaan isaanii magaalaa kana keessatti qoqqoodamanii argamu jechuudha. Qoqqoodama isaanii sirna uumamaa irraatii yoo ilaalle samii jalqabaa samii Iyyoor kan jedhamurra waaqayyo gubbaadhaa kaasee amma gaditti bakka afuritti qooduudhaan qomoowwan ergamootaa 100 keessaa qomoo 40 asirra jiraachiseera. Qomoon jalqabaa Agaayist kanneen jedhaman Seexanaa'eliin hoogganamaa kanneen turan keessaa innis hoogganaan isaanii kan badeef qomoon tokko kan as keessaa badeedha. Qomoon magaalaa lammaffaa kan jiran Kiruubelidha. Hoogganaan isaanii Kiruub jedhama. Isaan kun samii lammaffaadha kan jiraatanidha. Kutaa lammaffaa samii Iyyoor jechuudha. Magaalli sadaffaa immoo Suraafeel kanneen jedhaman hoogganaan isaanii Suraafii kan ta'e magaalaa jalqabaa kana samii jalqabaa kana magaalaa sadaffaadha kan jiraatanidha. Ittaan immoo kutaa magaalaa afuraffaadha kanneen jiraatan Haayilaats qulqulluu Miikaa'ilaan kanneen hoogganaman asirra jiru. Samiin lammaffaa samii Raamaadha. Waaqayyo Raamaas bakka sadiitti qooduudhaan ergamoota nagadii yookiin qomoowwan 30 kudhaniin qooduudhaan jiraachiseera. Qomoon jalqabaa Arbaab jedhamu qulqulluu Gabri'eeliin kanneen hoogganaman. Magaalli lammaffaa immoo Menaabirt jedhamu qulqulluu Rufaa'ilaan kanneen hoogganaman. Magaalli sadaffaa immoo Silxaanaat jedhamu qulqulluu Suriyaaliidhaan kanneen hoogganamanidha. Isaan kun magaalaa Raamaarra jiraatu jechuudha. Magaalaa Erer samii Erer samii kanarras akkuma kana nagadii 30 qomoo 30 jiraachiseera waaqayyo. Qomoon 10 jalqabaa Meekwaanint jechuudhaan hoogganaa isaanii Sadaakaayil taasiseera. Qomoo 10 lammaffaa immoo Liqaanaat jechuudhaan Salaataayiliin hoogganaa isaanii taasiseera. Qomoo 10 sadaffaa immoo Meelaa'ikti jechuudhaan Anaani'eeliin hoogganaa taasise haala kanaan qoqqoodeera jechuudha. Gubbaadhaa gadi gaafa dhufnu ergamoonni warreen jalqabaa Kiruubel isaan kun Phaaphaasotadha. Achirraa ka'uudhaan gadi gaafa lakkoonu akkuma sirna mana kiristaanaa keenya guyyaa har'aatti gadi fida. Amma faarfattootaatti jechaadha. Isaan kun kana kan agarsiisanidha. Phaaphaasota, Episkoopoos, Qomoosii, Luba, Diyaaqoonii, Nifqa Diyaaqoonii, Anaagunistis kanneen kitaaba dubbisan kana booda jechuudhaan kallattiimaan qoqqoodamaa gadi amma gadiitti kan dhufanidha. Warreen samii gadi jiranii gara gubbaatti ba'anii tajaajiluu hin danda'an. Warreen gubbaarra jiran garuu gara gadiitti bu'anii tajaajiluu danda'u. Kun sirna mana kiristaanaa keenyaan kallattiimaan kan wal qabatedha. Diyaaqoniin tokko luba ta'ee qaddasuu hin danda'u, tajaajiluu hin danda'u. Diyaaqoniin tokko qomoos ta'ee tajaajiluu hin danda'u. Phaaphaasii ta'uu hin danda'u. Booda yoo aangoo sana qabaate ta'uu danda'a. Ammaaf garuu duqqinaa kan qabu darbee tajaajiluu hin danda'u. Akkuma kanaa Phaaphaasiin tokko yookiin qomoosiin tokko garuu gadi dhufee aangoo lubootaa kan diyaaqonootaa kan anaagunistis hojjechuu danda'a. Kan nifqa diyaaqonii hojjechuu danda'a. Kun kallattiimaan kanarraatii kan fudhatamedha. Dabalataan lubni tokko aangoo diyaaqonootaa qaddasuu danda'a. Kan nifqa diyaaqonii gargaaruu danda'a. Anaagunis ta'uudhaan kitaaba dubbisuu danda'a. Faarfachuu danda'a. Gadi dhufee jechuudha agartanii. Garuu ol ba'ee qomoosii ta'een tajaajilachuudhaaf durbummaan qabu. Darbee Phaaphaasii ta'uudhaaf hin danda'u. Aangoo isaanii hojii isaanii raawwachuu hin danda'u. Innaa kanadha. Ergamoonnis akkuma kanaati warreen samii gadi jiraatan achuma tajaajilu. Warreen gubbaa garuu gadi dhufuudhaan amma barbaadanitti amma ergamanitti hojjechuu ni danda'uudha. Kutaan tokkoffaan amma kanaatti kan ilaalledha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Kutaa lammaffaa amaloota ergamoota waaqayyoo. Kana booda kan ilaallu ergamoota waaqayyoo warreen qulqullootadha malee warreen kufan miti. Warreen kufaniiru badaniiru. Ergamoota waaqayyoo jechuudhaan
barumsa kanaan bakka kamittuu kan kaasnu qulqulloota ergamoota waaqayyoodha. Qabsuura isaanii raawwachuudhaan qulqullummaadhaan warreen jiran jechuudha. Isaan kana kan barannu kutaa lammaffaadhaan amaloota isaaniitiin kan walitti deemnu kan ta'u har'aaf asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deemnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.